Daqiiqa dhagahi Abiyyi amman sirrasika yaa Abiyyi Ahmad dhagahi adeero yaa kiisha qonqodhaa miikkaa haa dhagaro hanga feete fiigi boodeen tantee zeero silaada waan isaa qabanii guduunfu hanga waxxaramee gallakkisuu dhuufu horofa nyaachisu hanga inni quufu sanbooda inni nu Oromiyaan dhufu dhagahi ammallee yaa namicha dhibdee ganaa hin jiraatu mataa kee ol qabdee Oromiyaa nyaachuuf Oromoo wal qabdee qayroon sitti kaatee bakka seentu dhabdee wanni saba ta'e takka sin jaalatu mee eenyumaaf jettee akkana lafaatu widdeellaa mililik yaa namticha xaasa haqarraan deebin yoo bante sarasaasa ifnu sodaachisu facaafta basaasa yaa gowwaa son beekin galaana irra teesse osoo si gangalchuu naachatti si geesse tirfii maalaa suyita leencaafaan teesse goota Oromoo jeefte hayyoota Oromoo kayiituuf maaliifi nafxanyaa akka keetii gammachiisuudhaafi mudhiin si haa cittuu gajjii akaafi silaa irfiif dullaan si duuba dhaabbatan laaftee yoo gachiifte duubaa si rukutan miidiyaa irra teessee jetta an sabboona yaa gowwaa akka loonii mee akkamsi goona boodee miidhabame ati dheedhi bargoo yoomuu nusiin jenna Abiyyi mastigoo osaamee jiddumaan takkaa dhufe gaafi namni Hacaaluu ajjeese Oromoo jechuufi nama ajjeesuun beeynu harki keenya saafi ifirraa maysuufi waan feete wacaafi nuti addaan beeyna xirrachaa fi xaafi hanga waan argannee wajji wali baanu shakkiin takka dhufte ibduuban dachaanu biyyaaf wareegamnaa lukkurraa ilaa lubbuu nuti dhugaaf deemna hin barbaannu cubbuu bilisummaan dhufte shakkiin takka godhin keenya carraan hixaa nuufi diinni yoomuu ibiddaa fi cita